Ashama hordoftoota qarshii miidiyaa Oromoo oduu cabsaan isiniif qabadhe breaking news innis koree imaammata maallaqaa yookaan monetary policy committee kan jedhamu irraa akkuma beekamu koreen kun koree baankii biyyaalessaa Itoophiyaa yookaan Ethiopian National Bank jedhaan hundaa'edha. Walgahii isaa torbaffaa guyyaa har'aa deemsiseen murteewwan gurguddaa dabarseera. Isa dura garuu waan tokko sin jedha. Mee har'a subscribe godhaa eegala. Egaa koreen kun waa'ee dhangala'uu maallaqaa yookaan money supply isa jennu waa'ee liqii, waa'ee dhala liqii yookaan interest rate akkasumas waa'ee gatii jireenyaa yookaan inflation irratti hojjeta. Murteewwan inni dabarse keessaa inni jalqabaa daangaan liqii yookaan credit capping ta'uu isaati. Egaa akkuma beekamu baankiin tokko waggaatti parsantii 24 akka liqeessu gama baankii biyyoolessaatiin daangaan kaa'amee ture. Seera amma baheetitti immoo daangaan liqii kun guutumaan guututti ka'uu isaati. Egaa daangaan liqii kun ka'uu isaarraa kan ka'e qaamonni lama fayyadamoo ni ta'u. Inni jalqabaa baankiidha. Egaa baay'een keenya akkuma beeknu baankiin qarshii gaafa maamila isaarraa sassaabatu yookaan maamilli gaafa deposit godhu qarshii sana baankiin deebisee maamila gama liqiitiin yoo kennu dhaabaate baankiin isaaraa irra jira jechuudha. Garuu akka seera kanaatti akka seera baankiin gaafa liqii dhiyeessu wantoota liqichaa irraa ala waan argatuuf amantaan bu'aa isaanii daba akkasuma amantaan kisaaraa isaa immoo gadi bu'a jechuudha. Inni lammaffaan daldaltoota. Daldaltoonni kapitaala hojiidhaaf barbaadan maallaqa barbaadan baay'ee fayyadamu. Negative risk isaallee ni jiraata jechuudha. Gama positive side qofa osoo hin taane miidhaan isaallee ni jira. Miidhaan tokkoffaa gama baankotaatiin baankonni balaa liqii yookaan credit risk isa jennu sana madaaluu qabu. Daldaltoonni immoo gama isaaniitiin carraan liqii argachuu isaanii waan bal'atuuf baankonni hundinuyyuu kompetiishinii keessa waan seenaniif carraa liqii dabalataa qabaachuu waan danda'aniif akkasuma dhalli liqii waan ol ka'uu danda'uuf of eeggannoo baay'ee gochuu qabu. Liqii argadheera liqii inni kennama jedhaniituma fudhachuu qofa osoo hin taane purposely waa'ee saniitti yaaduu qabu. Propozaala qopheeffachuu isaanirra jiraata. Inni lammaffaan immoo dhalli baankii biyyaalessaatiin murtaa'u inni parsantii 15 ture sun gara parsantii 16 guddachuu isaati. Liqiin kennamu kun dhiibbaa qaala'insa jireenyaa akka hin finneef yookaan inflation rate isa jennu sana akka hin babal'isneef ala bu'uura maallaqaa yookaan benchmark policy rate isa jennu sana parsantii tokko dabaleera. Parsantii 15 irraa gara parsantii 16tti jechuudha. Inni sadaffaan immoo maallaqni sharafa alaa gara baankii biyyaalessaatti galu irrachuu isaati. Inni kun immoo ala ergitoota yookaan exporters warra jedhamu sana fayyadamaa. Ala ergitoonni alergii isaanii erga export godhanii booda gara baankii biyyaalessaatti galii godhan sana ni nyaata. Egaa gaafa kana amantaan qarshiin isaan harkatti hafu import gochuullee ni danda'u jechuudha. Inni kunis parsantii 50 irraa inni ture gara parsantii 30tti gadi bu'e. Inni afuraffaan immoo koomishiniin sharafa alaa gadi bu'uu isaati. Egaa akkuma beekamu sharafni tokko gaafa geggeeffamu parsantii 2.5 kan ta'u gara baankii biyyaalessaatti koomishiniin ni kaffalama. Inni kun egaa gara parsantii 1.5tti gadi bu'eera. Egaa imaamanni amma bahe kun imaammata guddaadha. Yoom akka jijjiiramu hin beeku. Informationii waa'ee investimentii, waa'ee faayinaansiidhaan wal qabatee argachuudhaaf chaanaalii kana subscribe godhaa.